maal barbaadan jennaan atu maal barbaadan jedhan achi booda ani dandeettii addaan barbaadan jedhan dandeettii maal ani rafu nan qo'adha kana garuu naaf hin galle barnuun akkamitti hacumunaan jennaan maal barbaadan maal si fakkaata sirriitti qo'atta akka hin ciisin dandeettii ka sirriitti baa. Kabajamtoota daawwattoota keenya gaarra osoo naan hin dhufin Bagana dhufte. Bagana gaan dhufte. Sirriitti eegaan ture. Oddoo wanni tokko si dhufu. Istiidiyoo maayashoo eegaa turte? Galatoomi. Saayii karakterii saggara. Yoo daa'ima teatira daa'immanii sirriis ta'uu dandeessa. Ulfaadhu galatoomi. Teatira daa'immanii hojjechuun hedduu akka nama bashannansiisaa qaba. Hoonaas ta'uu dandeessa, margas ta'uu dandeessa, biyyees ta'uu dandeessa, sa'as ta'uu dandeessa. Teatira daa'immanii hoggaaniif hojjettu? Waan hunda waan ta'e isin jedhan. Fakkaattiiwwan hedduun isaanii bineensota daggalaa ta'uu danda'anii, bineeldota ta'uu danda'anii. Ajaa'iba! Kanaaf nama bashannansiisaa kan. Marga ta'ee hojjedhee qoraan fa'aa ta'ee hojjedhee. Irraa hedduu maal ta'u sitti tola? Waltajjiin yeroo banamu qotiyyoon yeroo marga dheedu ni mul'ata yoo jedhamu ati qotiyyoo taate marga dheedan mul'ata. Ni dheedu. Hedduu takkaa galatoomii baay'ee nama bashannansiiste maayirrattis waan tokko akka nutti agarsiistu abdiin qaba. Ulfaadhu galatoomii baga nagaan dhufteen siin ja'a. Thank you very much. Baga nagaan nigdee. Hayyee. Haya. Ta'i please ta'i. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaashoo bakka jirtan maratti nageenyi keenya kan jaalalaa isin biraan hageessuun isiniin ja'a. Sagantaan kun sagantaa isin jaallattanii daawwattan Maayaashoo walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamu akkuma daawwattanitti odeessa maayaatiin eegallee amma immoo keessummaa keenya waarraa barattan waarraa buufattanii beekumsaa fi muuxannoo isaarraa jennee affeerree waliin as istiidiyoo maayaatti argamnee jirra. Hanga maayii sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa kiyyaa keessummaan kiyyaa har'aa isin toora miidiyaa hawaasummaa yookaan isa sooshaal miidiyaa keessattuu pilaatfoormii tiktaak irratti isaa afaan barsiisuu beeytanii ani waa hedduun isa duuba deddeemee waa'ee isaa hoggaan qoradhu waan argadhee jira. Namni kun eenyu jechuun keessan hin oolu ogeessa tiyaatirii illeedha. Isa wajjin as teenya keessummaan kiyya har'aa Yohaannis Alamaayyoo Jaaniini baga as baate. Maako baga nagaan eegde. Hayyee galatoomii mee dargaggeeyyiin akka kan keetii waa sirraa baratanii laata jee hoggaan yeroo keetirraa qooditi mee as bee hoggaan siin jee si affeeru as bee keetiin galatoomii allama gantahin siin jaa irra deebi'uudhaan. Naamu keetiin dhugaa baay'ee gammadeera. Galatoomiin siin jaa. Waa'ee kee hoggaan odeeffadhu inumaa barinni takkaa weellisaa taha takkaa waa uumu kanarratti fardeessa waan ta'eef achitti eenee malee naan jaan. Kanas itti manii? Dhaqee bar godina Arsii Goreetiin ganda keessan san maali digalii xiijoo achi dhalatteemi? Ana hundaan beeka laala. Ati nama salphaa miti. Kanaafuu takka takkaan irraa haasoitu malee adda bahuun hin jirtu. Weellee eenyufaa weellisuu turte meenatti himi? Weellisaa ta'uu barbaada turte duraan? Duraan daa'imummaa koorraa keessattuu kutaa sadii kutaa sadaffaa kootirraa jalqabee hanga kutaa jahaa hanga kutaa torba waan barbaadu hunda weellisaa ta'u ture. Kanaaf faaruu fa'aa kan faarfannaan jiran isaan fa'aa sirriitti nan qo'adha ture. Keessattuu immoo sirboota durii keessattuu sirboota amma sirboota sanniin dhagee hin beeku. Dhugaa dubbachuu. Ammaan tana jechuudha. Dhagee hin beeku garuu eessaa fidee akka weellisu hin beeku. Dur raadiyoo caqasaa turte? Raadiyoo nan caqasa sirriitti.
So aartii kanaan osoo waan hin beektaa gara baadiyyaa kana waa'ee aartii hin beeknu duraan keessattuu yeroo keenya keessatti 90s mitiin hin beekamu miidiyaan hin jiru jechuun bilbilli harkaa hin jiru reediyoo qofa TVyyuu hin qabnu yeroo duraan teeppii fi raadiyoo qofatti ture raadiyoo Philips jedhamtoota akka turte isaan nan dhagaa ture nan dhagaa waan dhaga'u yeroo sanatti hin qabadha liriksii ullaa wanna qabachuun narraan eegamu. Abbaan koo barsiisaadha. Barsiisaa herreegaati garuu duraan maal jedhama sitti fakkaate maaltu jira barsiisaa daree dhuunfaa kan jedhamu jira. Miti isaan baratee beekta barsiisaan tokko hunda si barsiisa. Dura akkas ture haa. Akkasi gara barumsa 5 4 baadiyyaa akkasuma. Waan jiru hunda. Takka inumaa hojii takka kutaa takkarra hanga kutaa 4tti si fudhanii deemaniiti 4 booda deebi'a. Akkas ture. Akkasiin baradhenna abbaan koo baay'ee barsiisaa cimaa waan ta'eef faaruu inni beeku waan aartii kana beeku garuu maalidha kitaaba muuziqaa kan jedhamu jiramti duraan. Ni jira. Yeroo duraanii daa'immoo ijoollee kan barsiisan maaliif walaloodhaan kitaabarra barreessanii fakkeenyaaf waa'ee baargamoo haasawuu barbaadan walaloodhaan qopheessanii akka walaloo san dubbistu godhan. Abbaan koo maal godhee walaloo saniif yeedaloo uumeef. Yeedaloo uumee yeedaloodhaan nu barsiise ani immoo qacam godha. Qabatta daftee qaba. Qaba achi fuuldura bahee isaaniif jedhee jechuudha barattootaaf. Amma faaruu san fa'aa hin dagadhu beektaa. Yeroo daa'imummaa. Faaruu taa'e midhiiroo. Faaruu kan. Dubbishee galaadha. Miti. Faaruu ila waa'ee imaammata barnootaa isa haarawaa galii isaatiin geenne jabaadha barattoota afaan keenya baranne seenaa keenya qoranne barumsa jabeessina maatii keenya gorfanne yaa ijoollee Oromiyaa warri jirtan baadiyyaa si fayyaada halkan guyyaa jabaadhu qalbiin koo sumaafiyaa barsiisaa ni hordofna hojii daree ni hojjanna hojii manaa ni hojjanna barreessine dubbifne qayyabanne dofummaa balleessina faaruun kun je'eetis hin barsiisaa ture dalekti olchi abbaan kee achaan kana qabadhee kan akka sirbaatti sirba ture gandatti manatti nama birattis nan dhiichisas kanaaf bakka miirri kun mucaan kun muuziqeessaa ta'eedha bakka jedhaniitiin amanaatti turan achii garuu cinaa kanatti maalidha waa'ee kalaqii waa kalaqumee waa'ee sanis irra naa ka'e hanga tokko. Waa'ee kalaquu kana maalidha duraan kutaa kan sirriitti yaadadhu jechuudha. Kutaa waan hundi kan eegale kutaa sadiitti maalidha abbaan koo akkasin jedhee barsiisaa waan ta'eef naannoo tokkorraa gara naannoo tokkotti naannoon kun hin jira jijjiiraa jechuudha. Beekamti jijjiiraa barsiisonni ni jijjiiramu fakkeenyaaf gandi sun barsiisaa kan yoo barbaade barsiisaa kan nuu fidaa isa barbaannaa jedhanii bitishinii walitti guuraniitiin gara maal barumsa jedhamu achitti galchu. Waajjira barnootaa. Waajjira barnootaa galchu. Achi waajjira barnootaa kana fuudhee barsiisa san achi kennaaf jechuudha. Achi jijjiiraan sun hin uumama. Achi nuti gara maali gallabee amajaa hulul gallabee amajaa kan jedhamu achi deemne. Achi deemneetiin jennaan achi immoo xiqqoo maalidhaa wanti kun waan na jaalataniif namni hunduu ani tokko faamiliidhaaf jechuudha. Waan tokko ta'eef mucaa kana jedhanii waan habitu. Sa'aatii fa'aa. Qananiidhaa guddatee. Akkas kana faana habitu. Achi damma fa'aa fidan bakka waan hunda fidan. Ani san maal godhee na jala bannaaniin ani gara biraatti jijjiiruu jalqabe jechuudha. Achitti ifaan waan hin jirreef baadiyyaa waan ta'eef ifaa uume yeroo jalqabaatiif jechuudha. Ifaa baatirii. Ifaa baatirii. Isa uume. Achi hunduu ajaa'ibsiifame baatiriin hin jiru yeroo isaan hin jiru baatiriin achitti jechuudha garaan bakka deemisanitti achi baatirii uume isaan isa cinaa jechuudha. Achi waan ani kalaqu kun guddachaa deemee jechuudha. Guddachaa deemee gara kutaa 4-5 yeroo ga'u waan gurguddaa helikooftaarii amma helikooftariin isin jirti meebii ilaaluu dandeessaa. Achi booda pileenii uume. Pileenii sanirraa maayikirooskooppii abbaa leensii sadii qabu jechuudha. Isa uume amma inni even amma gara high schoolitti jira jechuudha. Ittiin tajaajilamu
Barnootaafis tajaajila jira hanga ammaatti. Ittiin barsiisuudhaafis. Ittiin barsiisanis sirriitti si mul'isa. Laayitii wiiz laayitii jechuudha. Isa nuume achi garee. Duuba akkamitti gama tiyaatiriitti as baate? Isatu waan ajaa'ibu baramu. Akkuma isin jedhe gandi keenyas maatiin kiyyas mucaan kun kalaqa kanaan guddatee teekinooloojii kanaan amma nu baasuudha. Naaf jedhanii eegaa turan. Akka tasaan kutaa MTV kan jedhamu kana beektamti. Yeroo tokko MTV kan jedhamu qophii Arabsaatii wayiiti. Muuziqaa fa'aa irratti mul'isa. Muuziqoota biyya alaa jechuudha. Akkasumas qophiilee artistoota kana dhiyeessee laayivii isaanii artistoota kana kan fiilmii hojjetan kanneen dhiyeessan. Jiruu fi jireenya isaanii agarsiisa. Jireenya isaanii mana isaanii achi isa arginaa. Ani immoo artistii ta'u. Mee amma kalaqa baay'een qaba. Artistii ta'uun qabaan. Fiilmii hojjechuun qabaan. Ani tiyaatiran hojjechuu barbaada jedhee yeroo sanatti kutaa 12tti jechuudha. Kana murteesse jechuudha. Kutaa yeroo soshaalii fi naachuraalii filatta miti kutaa 10tti jechuudha. Isa kutaa 10tti. Gara 10 takkaatti hoggaan fi dabartu. Yeroo masan jechuudha. Murteessaan maal ta'uun qaba? Artistii. Tujjaaroo mufee. Haaya achiin booda. Achi booda soshaalii guutee jechuudha. Duraan fiiziksiin eegan ka. Maatis immoo ani cimaa miti maatis irratti. Abbaan koo barsiisaa herreegaati inni baay'ee cimaadha na qo'achiisa garuu ani immoo maatis kan hin jaaladhu. Waliin jaalannu. Garuu fiiziksii immoo isa bitaadha. Tiyaatira aartii yuunivarsiitii Finfinneetti baratte immoo gara biraatti baratte? Yuunivarsiitii Finfinneetti baradhe. Yuunivarsiitii Maqaleetti baradhe. Maqalee. Achi nagee jechuudha filadhe. Soshaalii filadhe achi gara Maqaleetti deeme jechuudha. Tiyaatira. Tiyaatiran guute. Duuba amma tujjaaromtee tiyaatirii baratteen booda. Egaa amma maal sitti fakkaata? Amma helikopteraan dhufe baay'isawee. Helikopteraan dhufe. Tujjaaromtee naan jettee tujjaaromtee jechuun maal jechuudha? Dureessa taate. Hin taane. Hin taane. Kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show Yohaannis Alamaayoodhaan gara sagantaa Maayaatti hoggaanii fi naas baasu. Namoonni hedduun miidiyaa hawaasummaa waan hin taane waan hin malleef itti fayyadamaniiti. Inni immoo waan keeriidhaaf ittiin barsiisuudhaaf kunis hin danda'ama kan jedhuudhaan as bahee hordoftoota hedduu qaba toora san irratti. Saniin qofaan osoo hin taane hojiiwwan inni hojjetu gama tiyaatiriidhis gana irra haasawaa waan ta'eef waa hedduutu jira itti dhiyaadha hanga maayyii sagantaa keenyaatti hundaafuu achi tiyaatiroota hedduu barreessitee barreesseera tiyaatiroota gama afaan Amaaraatiin jechuudha. Akkuma eebbifamee bahee mana tiyaatira daa'immaniif dargaggootaatti jooyin godhe. Achi booda tiyaatiroota akkuma beektu osoo wanni jijjiiramni kun osoo hin dhufin dura tiyaatiroonni afaan Amaaraatiin qofa dhiyaatu ture miti. Amma immoo manni tiyaatira maal jedhama? Manneen tiyaatira magaalaa Finfinnee keessa jiran? Isaan maal ta'e afaan Oromoon addu godhame jechuudha. Achi maal ta'e ani duraan aktingii qofaan hojjedha ture gama mana tiyaatira daa'immanii. Taatummaadhaan hojjetta turte? Taatummaadhaan hojjedha sirriitti. Qopheessees beeka garuu baay'inaan taatummaadhaan. Meenkaasii waan naa kennaniif immoo aktingii kana. Akka daa'ima taatee fa'aa hojjetta. Amma nutti agarsiisuu deemta kaa? Lamaan tokko nutti agarsiista. Nama rakkoo hin qabu. Hogganaan koo dhufe. Fagana kan dhufte. Sirriitti eegaan ture. Namni tokko illee hin dhufne. Garuu waraabessi tokko dhufee ture. Waraabessa san argee jennaan akkana tareela. Akkana taree asii badee beekee gara qeessaatti deebise. Tiyaatiroota hangam qopheessite hanga ammaa? Qophiidhaan tiyaatiroota gara 4 qopheesseen ture. Tiyaatiroota gaggabaaboo jechuudha. Taatummaadhaan kan irratti hirmaatte yoo? Taatummaadhaan gara tiyaatiroota 15 ol. Tiyaatiroota 15 ol. Amma immoo manneen tiyaatiraa magaalaa Finfinneedha.
bakka hedduutti afaan dabalata jechuun afaan birootiinis tiyaatiriiwwan hedduun hojjetamaa jiru miti. Kanaaf ati immoo damee afaan Oromoo haaroo amma qophii haaroo jechuun manneen tiyaatiraa ispeeshaalii amma manni tiyaatiraa gama afaan Oromootiin hunduu adda godheeramtere. Isa keessaa ani mana tiyaatira damee dargaggootatti dursaa garee tiyaatiraa ta'uudhaan achitti amma hoogganaadha tiyaatiraan jechuudha. Tiyaatiraan. Dursaa garee. Haalli akkamii egaa kun dhufee booda jijjiirama kanaan booda haalli jiru akkamii namni dhufee daawwatamoo callistaniitu hojjetamoo isinii beeksisuus isin agarru waan ta'eef namni akkamitti dhagee dhufee isinitti daawwata waan isin toleetan san. Maalidhaa baay'inaan piroomooshinii amma sirriitti hojjetamaa hin jiru garuu immoo amma sirnaan itti galaa jira kanaaf piroomooshinii sirriitti kan hojjetamu yoo ta'e dhuguma namni ijoollee isaa qabee waan hin dhufne hin jiru kanaaf hanga ammaatti garuu sirriitti daawwachiisaa jirra. Lamaanuu waan jiruuf sanbata kan qophiin afaan Oromootu dhiyaata dilbata immoo qophii Amaariffaatu dhiyaata. Kanaafuu namni kan Amaariffa laaluu barbaadu dilbata dhufa afaan Oromoodhaan daawwachuu laaluu bashannanuu kan barbaadu yoo ta'e ijoollee isaa qabatee sanbata dhufa. Ni ilaalanii namni ni dhufa. Ni ilaala. Tiyaatirri hangam jireetiin hanga ammaa? Tiyaatira hanga amma gara jalqabu kenna waan ta'eef amma tiyaatirri tokko qilleensa irra tiyaatirri tokko immoo duuba hojjetamaadha. Tiyaatirri daa'immanii jechuudha. Kan daa'immanii ammaaf kan daawwachiifamaa jiru ni jira. Sanbata Zaafur irratti ni beekamu. Zaafur irratti dhuftanii ijoollee keessa qabatanii ilaaluu ni dandeessu. Afaan Oromootiin kan qophaa'e jechuudha. Tiyaatira qofa miti baay'ee. Tiyaatirri qofa miti kan dhiyaatu. Tiyaatirri shaadoo jira yeroo jalqabaatiif. Akka hin beeku akka Afrikaatti akka Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif mana tiyaatiraa keessatti tiyaatira shaadoon yeroo dhiyaatu yeroo jalqabaatiif afaan Oromootiin jalqabame. Sababa kanaaf yeroo jalqabaatiif tiyaatirri shaadoon afaan Oromoodhaan qophaa'ee waliin dhiyaata jechuudha. Muuziqaan jira, shubbisni jira. Tiyaatirri shaadoo kunis adda godhamee akka jalqabaatti jechuudha. Agarsiifamaa jira jechuudha. San irratti gahee kan ka'e ogummaadhaanis gumaachaa jirta, deeggaruu jirta, gaggeessummaadhaanis achi dalaguu jirta. Hayyee gama sooshaal miidiyaatti haa deebinu. Hojii kan kee jechuun kan irraa hedduu ittiin beekamtu anaafis illee kan wal barsiisee jechuudha. Afaan lama afaan Oromoo fi afaan Amaaraa wal bira qabuudhaan afaan Oromoon akka bal'atuuf barsiisaa jirta. Maaltu si onnachiise? Yookaan maaltu ka'umsa siif ta'e barsiisuudhaaf? Akkamitti si dhufe namni kaan sirba fa'aa daansii fa'aa taphatee itti gadhiisa? Akkamitti yaadni kun? Dhugaa akkamitti si dhufe gaafii baay'ee waan ajaa'ibu baay'ee. Because yeroo ammaa kanatti namni ogummaa isaatiin malee waan biraa yaaduu hin barbaadu miti yeroo kanatti. Anis gama tiyaatiraan aktiingiidhaan dhufuu nan danda'a ture yeroo jalqabaati. Sirriidha. Kanaaf maaltu na onnachiise sitti fakkaate? Nama wayiitu yeroo tokko wal agarre biyya alaarraa dhufe afaan gara Arsii kanatti guddate kan dhalates afaan hin beeku afaan Oromoo jechuudha. Achi ani haasofnaan afaan hin daganne nan jedhe akkamittiin dagadhan jedhe achi garuu xiqqoo gara dagachuu deemaa jira garuu immoo amma sirriitti immoo hin beektamiti yuunivarsiitii yeroo seentu afaan baay'eetu jira dandeessee namni siyaasa ofsiisu yoo jiraate malee haasa'uu hin dandeessu. Achi afaan ani hin danda'u osoo hin baradhee naan jedhe dhugaa hin dandeessu hin dagatte hin dagadhee naan jedhe gonkumaa dagateedhaan. Akkamitti dagata afaan waggaa meeqa ta'e biyya kam deemee dagataa mana namni? Ameerikaatti ture waggaa 17 ture achi. Uummata akka hin danda'u. Akkamii fi nagaa akkana qofa danda'a. Jechuun haasa'uu barbaade maalidhaa zibirqir jedheera sammuu isaa keessa. Kanaaf jechoota akkam jedha fakkeenyaaf akkam jirta jechuun akkam jirta akkam jirta jedha jechuudha. Akkuma ati amma aktu gootu. Akkanatti haasa'uu hin danda'u beekte akkanatti akkam haasa'ee deemuu hin danda'u. Scratch godha. Achi fidee jechuudha akkam jirta ani naguma akkanatti haasa'ee jechuudha. Achi isa laallaaniin haala kanaan namni baay'een biyya alaa jiru afaan kan hin danda'u jechuudha.
biyya alaa qofa miti. Asittis akaakayyuu mee si mudatee hin beeku. Akaakayyuun koo afaan Oromoo dubbata Oromoodha garuu hanga ammaatti dubbachuu nan barsiifne. Namni nan barsiifne warri kiyya iccitii ummaa fi abbaan kiyya hoggaanii fi haasoo fedhan afaan Oromootiin haasoo iccitiidha garuu ani hin danda'uu sin ja'a. Dhiisan sin jedha iccitii qofa afaan Oromootiin haasa'anii kun immoo baay'ee na aarsi'a jechuun nama baay'eetu afaan dubbachuu barbaade garuu hin danda'u. Ani immoo tiyaatiran baradhee amma afaan barsiisuudhaaf barsiisaa afaan Oromoo ta'uun sirraan eegamu. Akkas yoo ta'e namni hin galuuf akka duraan kutaatti teennee baranne sanii miti. Akkasitti miti. Ani aartistiidha. Aartistii waan ta'eef aartistiik wayii ta'een malee akkanuma aartiidhaan barsiisuu barbaade. Aktingii koo dandeettii koo mee gara laangweejii barsiisu kanatti haa jijjiiru jedhee jechuun gara ofiisii kanattis maaloo na barsiisi kunis maaloo afaan na barsiisi. Dubartoonnis maaloo afaan na barsiisiraan jette. Yeroo kanatti akkanumaan barsiisuun amma tole maal si barsiisume akkam jechuun akkana nagaa jechuun akkana. Kana barsiistee dhaabbatee ishii qofatti. Namni biraa mee afaan na barsiisa ammallee maati akkam jechuun akkana ammallee barsiisuu qabda beekte. Kanaaf al tokko hunda barsiisuu kan dandeessu sooshaal miidiyaa kanaan. Kanaaf itti haa fayyadamu jedhee yaade. Yeroo jalqabaaf viidiyoo mataa koo allama jechuudha duplikeet godhee edit godhee ana waliin yeroo haasa'u ofumaaf hin haasa'u ifiin hin haasa'u. Viidiyoo isa jalqaba miliyoona tokkoof 4,000 40 ilaalame. Viidiyoon tokko viidiyoo tokko gallakkisee guyyaa sadaffaa keessatti yeroo fooloorii gara 45 45 bicha viidiyoo takkaan guyyaa jalqabaa guyyaa jalqabaa namni komentiin gara 4,000 rabbi si haa kennu waaqayyo si haa jiraachisu achi komentii ilaalu jalqabe ani biyya alaan jira afaan hin dagadhe maatiin kun hin barsiisne ture amma garuu si'iin kun barachaa hin jira maal itti fufii gana guyyaa tokko viidiyoo gana guyyuma jalqabaa kun kan biyya alaati yeroo isaan cheek godhu cross cheek godhu biyya alaa biyya keessas kan jiran ani hin beeku ture barachuun barbaada keessattuu ilaaluu dandeessa. Maalidhaa namoonni afaan fakkeenyaaf afaan tokko hin dandeenye namni tokko afaan tokko danda'a jechuudha miti. Yeroo san yoo namni tokko afaan isaa barsiise innis yoo na barsiise maal ta'a walitti dhufeenyi keenya sirriitti itti cimaa deema jechuudha. Isa sirriitti itti yaadeen ture akka fakkeenyaatti jechuudha. Kanaaf akka fakkeenyaatti jechuudha. Inni sababa lammaffaa kooti jechuudha. Walitti dhufeenya hawaasummaa kana walitti fiduudhaaf dirqama ani afaan Oromoo fi afaan Amaaraa yoo danda'e afaan Oromoo nama afaan Amaaraa dubbatuuf barsiisuun qaba. Afaan Amaaraa namni afaan Amaariffa qofa dubbatu immoo afaan Amaariffa san nama afaan Oromoo dubbatuuf nama afaan kam dubbatuuf barsiisuu qaba jedhee amanat ture. Kanaaf garaagarummaa keenya walitti fiduudhaaf namni hunduu afaan beeku osoo dubbate sirriitti walii gala miti ree. Namni afaan Amaariffa qofa dubbatu jira. Garuu nama afaan Oromoo dubbachuudhaaf fedhii qaba. Garuu nama barsiisuun qabu. Isa maalidhaa? Hiree barachuus kan hin harkanneefaa jira. Kan yeroon harkannee jira. Isaan sin jaadhee. Kanaafuu hiree saniin uumee fi sirriitti. Dubdeebiin jiru immoo akkuma reefuu irra haasofteetti onnannaa siitee inumaa odaran itti cimtee jechuudha. Itti cimee. Akkasii mire? Akkasii. Komentii irratti gama komentii kana seenee yeroo argu isaan jajjabaatee deemnaan anis natti toleetti. Baay'ee natti tole. Yaanni haamilee haifaa gamantaan akkuma amma jabaadhu hajoo kun akkuma jirutti ta'ee gama kaanii noo si mudanne. Isa waan ajaa'ibaa hate speech tokko hin qabu. Isa bara amma akkanatti na jajjabeessa. Hate speech takka hin qabu. Maal jedhan Oromoo akka keetii nuuf haa baay'isu. Oromoon akka keetii. Waan ammas galtee ilaalte akkas jedhan. Kana kan barbaannu. Kanammoo kan hojjettu hojii kee idilee irraanii yeroo boqonnaa keessatti midhaagfatta. Yeroo boqonnaa hojii koo idilee waliin waan walitti hin buuneef yeroo boqonnaa koo viidiyoo kana hojjedhee kanan sooshaal miidiyaa kana. Dhuunfaadhaan waan irraa fayyadamtuu qabda sanirraa nama fakkeenyaaf. Galii faarraa argachuu
dhugaa dubbachuudhaaf galii kana kan jedhamu hanga ammaatti hin argadheen beeku. Carraa adda addaa garuu hin argadheen beeku. Galii garuu hanga ammaa sooshaal miidiyaa kanaan itti argadheen beeku dhugaa dubbachuudha. Kaayyoon kee maali amma? Kaayyoon kee inni guddaani pilaatfoormii kana uumtee kan ittiin barsiifaa jirtuu fi galmi kiyya maali jettee nutti himtaama? Egaa gama sooshaal miidiyaa kanaan namoonni baay'een biyya alaa jiran ispeeshaalii baay'een kanneen rakkatan ni jiru. Afaan dagataniiru. Isaan qayyabsiisuudhaaf akka yaadatan afaan isaanii jechuudha. Akka hin daganne akkasumas walitti dhufeenya keenya immoo sirriitti cimsuudhaaf maal sitti fakkaata? Namni tokko balleessa jennaan namni tokko immoo san yaale wal'aane jennaan balleessaa isaa kavar godhe jennaan balleessaan isaa sun hin dagatama. Kanaaf ati maal kan sirraa eegamu balleessaa isaa kavar godhuudha. Balleessaa nama tokko kavar goote jennaan walitti dhufeenyi kun hin badu. Akkas jedhee yaadaan. Kanaaf akka gama kootti balleessaa namni tokko balleessee namni hundaa gaafatamu san haquudha. Akka kiyyaatti jechuudha. Kanaaf waan danda'u waan salphaadha jechuun afaan kan itti wajjin dhalattuu miti. Kan qaama itti naannootti dhalatte sanitti kan argattu miti. Kan barattu. Egaa dhalattee booda barattaa. Warrarraa barattaa. Ollaarraa barattaa. Achiin booda mana barumsaa deemtee afaan biyya alaa amma maatirraa hin barattu. Hin barattu. Maatii keerraa kan barattu afaan dhalootaa jaaniin kan haati keessa barsiistu warri keessa barsiisu jira. Ollaarraa kan baratu jira. Amma naannoo keenyatti amma yoo deemte namni tokko afaan 3-2 saniin ol. It's normal. Namu dubbataa namu haasaa jechuudha. Kanaaf yoo wal barsiisan immoo faayidaan isaa dachaa ta'a jechuudha. Galatoomii ulfaadhuun siin ja'a. Akkuma walii galaattuu ati ogeessa aartiiti. Amma immoo hoggansarra jirta. Dargaggoota akka kan kee kanaaf ati gaa nama umriidhaan nama narraa baay'ee xiqqoodha. Dargaggoota akka keeti. Namoota immoo umriidhaan illee sirraa guddoo ta'anii qalbiin isaanii gad xiqqaate kanaaf itti fayyadamiinsa miidiyaa hawaasaa kanaan wal qabatee jiru maal gorsita? Maal qooddaafme maal jettaan? Amma kana. Amma kunoo hunda keessanuu kan isinii gorsume na caqasaa ijoollee silaan dhageessan isin mee sooshaal miidiyaa kana sirriitti itti fayyadamaa ijoollee maal waan isin barbaadan qofa osoo hin ta'in waan uummanni barbaadu waan lammiin keessan isinirraa eegu hojjedhaa. By the way jechuun maal sitti fakkaata? Akka aadaa safuu qabna miti. Akka safuutti yookiin akka aadaatti osoo deemne osoo sirriitti aadaa keenya hubannee xiinxallee osoo yaadanneetiin tarkaanfanne by the way sooshaal miidiyaa sirriitti fayyadamuu hin dandeenya. Ani aartiidhaan diraamota gaggabaaboo aartii kalaqa qaban fa'a hojjechuu nan danda'a yeroo ammaa kanatti. Garuu yeroo boqonnaa koo isatti osoo hin ta'in maal godhe afaan kana barsiisuudhaaf waan danda'u kana qooduudhaaf. Tiyaatirii daa'immanii irratti akka malee akka daleetus ni beeka. Daawwattoonni keenya maatii isaanii immoo waliin ta'anii ijoolleen nu daawwatan jiraachuu malaniiti. Isaaniifis mee waan ta'e performa godheef. ልጆች እኔ ማን ነኝ? ይኸውላችሁ እኔ የተፊደል ቤተሰብ ስሆን መጠሪያዬ ት ይባላል። ት ነኝ። ልጆችዬ ብታዩ ከሩቅ ሀገር አደራ የተባሉና ለረጅም ጊዜ ስንጠብቃቸው የነበሩትን እንግዶች እንቀበላለን። አዎ ደግሞ ልጆችዬ እነዚህ እንግዶች እኛ ጋር ሲመጡ የተለያዩ እውቀታችንን እንሰጣቸዋለን፣ እናካፍላቸዋለን። አዎ ከዛ ደግሞ ልጆች እውቀታችንን አካፍለን እኛ የምንችለውን ችሎታ ከዛ አስነብበናቸው ችሎታችንን አካፍለናቸው ሲሄዱ እነሱ ደግሞ በተራቸው ለእኛ ሙዝ ይሰጡናል። ሙዝ ይሰጡናል። ከዛ ደግሞ ሙዝ ከሰጡን በኋላ እኛ ደግሞ እንደገና እውቀታችንን እንሰጣቸዋለን። ልጆች መጣ እንግዳው መጣ keessummaan tokko dhufee ture. Keessummoonni lama sadii ta'anii dhufanii turan. Achi booda keessummoonni maal barbaaddaa jennaani ani
muuziin barbaadanaan jedhe. Muuzii achi booda muuzii san kenneef inni immoo baanaanaa naan jedhe ani immoo muuziidha jedha baanaanaa naan jedhe achi booda maal barbaadda naan jedhe ammas maal barbaadda naan jedhan ani immoo atu maal barbaadda jedhe achi booda ani baradhee nama cimaa ta'uun barbaada naan jedhe jennaan maal rakkoon qabaree nu dandeettii keenya siif qoodna ani amma dandeettii koo nan qaba siifan qooda dandeettii koo maal siif fakkaata ani irraa taa'ee tanan qe'ee keenya oddoo keenya. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa har'aan tana keessummaa kiyyaa Yohaannis Alamaayyoo waliin turreeti. Hanguma umri dargaggummaarra jiraachullee namoonni hedduun fakkeenya godhatuudha qaban je'eetiin affeere. Yeroo ammaan tana manneen tiyaatiraa daa'immanii fi dargaggoo magaalaa Finfinneetti dursaa garee afaan Oromooti. Afaan lamaaniinuu hojjechuutti akka jiru akka dandeettis qabu isinis ilaaltanii jirtanii al lama ganta hin ja'anii maqaa keessaniin yeroo qaburraa qoodee as waan argameef hedduutu akka galatoomin ja'a. Hamma torbaanitti torban gaariin isiniin ja'a. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin ture. An qopheessuun sagantaa kana Rashata Rafafaajjiitti hamma torbaanitti torban gaariin isiniin ja'a.